hiyyeessaaf liqeessinaa jenna. Hiyyeessa sun garuu ka hojjetu. Obbo Gammachuun yeroo hundumaa nama hojii fiigu, nama hojii jaallatu. Yoo ittiin taanillee hin cadhisa akkasumatti cadhisa. Hayyummaa karaa aadaa karaa hawaasummaa kana gammeenuu abbaa irraa fudhatee yaada. Waan gaarii soo argite gaarii jetta. Wanti takka biran dabalu. Nu dadhabnee isa bira deemnee kophaa ofii makiinaa yaabbadhu eeti gaara san kophaa ofii miilaan bayeeti achitti nutti dhufe. Nama biyyis nutis gostis Oromoonis ittiin boon. Harka diinni nurraan garagaleetti booda kan odeessanii. Oodiitara ta'anii biyya kana keessatti hojjechuun baay'ee hamaadha. በጣም ሞኞች ናቸው. Gowwaadha gammachuun ni sodaata se'anii na sodaachisaa turan naan jedhan. ብለው አሉኝ ማለት ነው. Hagas bu'aa buusee jira tarkaanfiin hagas fudhatamee jira ka jedhu sun waan biraa ta'a jedhe. Faayidaaf jedhanii hojjechuu dhiisuu Obbo Gammachuu irraa bareera. Bu'uura qabsiisee beezii sirriirra kaa'ee har'a gara baankii akka ce'u ka godhe bu'uura inni tolchee deeme. Namootni beekumsa sadarkaa isaatiitti qaban biyya keessattuu xinnoodha. Ulfinna kooti. Ulfinna Waaqayyoon naa kenne jechuudha. Ana zuwa dugda ganda irara mandoyu jedhama amma Bashiraa Caffaa jedhamee waamama. Ganda san keessatti yeroo duraatiif nama digriin dabre jedhanii isa booda nama 100 ol digriin gara nama 100 akka dhiyaatu diploma digriin dabbaaf level of post doctoral aga namni deemu kagaye fakkiin ta'eetiin nama deeme waan ta'eef isarraan nutin nama akkana ofafotti qabaachuun ana qofa doontaan biyyis akka biyyaatitti ijoolleen duuba jiranis ammas kabarataatiin jiru fakkii godhannee nama fuulduratti ittiin deemne.
high school gara sallaan deeme jechuudha 72 irraa haga 75 malee sadarkaa lammaffaa asallaatitti baradhe 75 kutaa 12 fudhadhe qabxii yuunivarsiitii seensisu argadhee jennaan 76 asuma yuunivarsiitii Finfinnee seenee jechuudha. Onkoloolessa tokkorraa kaasee hojii jalqabe jechuudha. Kan giraajuweet godhe Adabisa 79. Maaliin eebbifame? Akkaawuntiingiin eebbifame. Yeroo ce'umsaa dura yeroo rakkoon nageenyaa ture yeroo namni naannoo Oromiyaatti naannoo Federaalaatti biyya gaggeessaa jiru uummata keessa bahuudhaaf sodaatu gammeen halkaniin keessa deemu. Konfiidensii uummatatti qaba. Kun maal mul'isa uummanni kabaja guddaa isaa qaba. Eenyutu asirraan darbe yoo jedhan gammachuu jennaan oo abbaa keenya jedhu. Rispektii guddaa qaba hawaasa biraa. Hawaasa biraa jechuudha. Inni nama hojiiti. Ministeerri daldala haga 84 achi ture. 80 onkoloolessarraa kaaseet waggaa 3-4 achumaan ture jechuudha. Ergasiin booda gara Oromiyaan dhufe. Oromiyaan dhaabattee jennaan 80 akka naannootitti Oromiyaan dhaabattee jennaan ministeera waajjira daldala Oromiyaatti ture. Isatti biiroo daldala Oromiyaatti ture. Achitti itti gaafatama auditive inspection jedhan yeroo sanatti garasitti dhufe jechuudha. Naannoon ministeera san gaafateet ministeerri saayyameet haala sanaan kamas deeme. Gammachuun gorsaa diinagdee Oromiyaa mootummaa naannoo Oromiyaa bara ce'umsaati bara Hasan Alii. Gammachuun waa hundaan bu'uura. Kanaaf gammachuun akka nama ogeessa maayikiroofaayinaansii qofatti osoo hin taane akka nama biyya kanaa fi dhaloota boceetitti ilaallan nuti. Hojiif misooma magaalaa yoo na fidan biiroon sun wanta an dhagahus gaariin turre hojiin isaas ulfaataa naannoo rakkoo qabus waa lama ture yeroo san. Tokko hojii misooma magaalaa hojjeta. Lammata hojiin ijaarsa daandii baadiyyaa isa jala ture. Hojiin lamaan kun hojii rakkoo qaban. So an ogummaan kiyyas akka duratti siin jedhe accountant malee mahandisaa miti. So namni appropriate ta'e achii fi namni qajeelatti hojii kana geggeessuu danda'u anaa miti nama biraatiin jeen ndide. Yeroo sani koree hojii raawwachiiftu OPDO warri ta'an dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo warri ta'an hundi walitti qabamanii noo deemtu malee naan jedhan. Zamana san tokkoffaa beekumsi hin jiru. Maal nu gargaaraa? Hammam nu fayyaduu danda'a? Tan jedhamu gubbaarratti beekumsi gahaan hin turre. Tan lammataa maallaqni gahaan hin turre. Sadaffaa hundaa'ee aanaa xinnoo irratti hojii yoo calqabu namoonni liqeeffatanii liqaa saniin hojjetanii deebisuu irratti hir'inaa fi rakkoo guddaa ture. Haala akkasiisan keessatti itti gaafatama akkasii qabatanii hojjechuun waan guddaa ture jechuudha. Edonni jiruu maayikiroofaayinaansii kanatti babal'isne baay'ee akka guddatu akka cimu. Maalummaan isaatis akka beekamu kan godhame. Kanaaf seenaan maayikiroofaayinaansii Oromiyaa yookaan immoo baankii Sinqee har'aa hoo ka'u seenaan obbo Gammachuu Dubbisoo waliin ka'aa jedheetaan fudhadha. Dhugaa dubbachuuf dadhabeen ture. Because hojiin sun dadhabsiisa. Hojiin sun dadhabsiisaa ture ifaajee guddaa gaafata ture tole jedhee gamana dhufe. Asis yeroo dheeraa ture jechuudha. Waalqoo keessa yeroo dheeraa ture jechuudha. Uummanni baadiyyaa jiraatu kun tajaajila liqeef qusannaan argatu. Because baankonni kan jiran magaalota keessaallee magaalota gurguddaa keessa jiran. Uummanni keenya tajaajila baankii irraa fagoo jira. Tajaajila baankii yoo hin arganne ammoo hojii misooma isaa
uf jijjiirsiisuu danda'u san tokkoffaa qusachuu hin danda'u, lammata liqeeffachuu hin danda'u. So kanaaf rakkoo lamaan kanaa hiikanii rakkoo misoomaa uummanni keenya qabu san deebisuuf dhaabbata kana hundeessinee haga dakaa damee isaa diriirsinee uummatatti dhiyaatee tajaajila liqeef qusannaa uummataaf akka kennu san qofa odoo hin ta'in akka uummata biyya kanaaf bu'uuraan seenaa isaa gaafataa ture. Waluma duukaa seennechuuf hin danda'amu. Isa dhufan immoo gara piroojeektiitii gara liqeef qusannaa sanatti waan hundumaa gara antanii ta'u sanatti fidanii jechuudha. Yeroo san isaanumatu jalqabumaa kaasee walumaan jalqabnechuuf hin danda'amu obbo Gammachuu. Biyya alaallee nufu biiroon keessaniif haalli keessan maqaa keessan bakka hin buunu jedhu. Nuuf yeroo baay'ee hin beeku. Maqaan keessan guddaa maayikiroofaayinaansii guddaa garuu biiroon keessan akkaataan keessan isin wajjin waliin madaalu. Kun immoo akka inni madaalle kan godhu obbo Gammachuun akkuma sitti hime qarshii guddaan biiroo leekjarar ta'e akka kireeffannu hin barbaadan. Kan hin barbaadneef immoo qarshiin sun hiyyeessaaf akka dhaqu waan barbaadaniif yoo mootummaan biiroo kennirraa kanaaf. Bu'uurri Gammachuun dhaabee deeme arda firee isaa nyaachuu eegallee jira. Baankitti ce'ee jira. Yoo sannu maayikiroofaayinaansiidha. Adda baankiidha. Gaaf san damee 5 gaafa nuti itti makamnu. Arda damee 406. Gaaf san nuti nama 13. Gammachuun nama 2,000 gahee deeme. Arda hojjetaan mana kanaa nama 7,000. Liqeeffataan miliyoona 1,148. Qusannaan gizee san waggaatti miliyoona 1 walitti qabna. Arda waggaa tokkotti biliyoona 5 tuqaa wayii walitti qabuu dandeenya. Biliyoona kun baay'ee xiqqaadha. Kanaaf viizhinarii liidarshiippiin gaafa waan tokko uumu kana booda namni dhufu fuudheetuma deema jechuudha. Gammachuu jechuun nama akkanaati jechuudha. Baay'ee hiyyeessaaf liqeessinaa jenna. Hiyyeessa sun garuu ka hojjechuuf fedhii ka qabu, of jijjiiruuf fedhii ka qabu ta'uu qaba jenneet aadaa kiraayiteriyaa kana qabannee uummanni sirriitti kanarratti amanee ofii wal calalanii jechuudha. Nama hin kijibne, nama hin hanne, nama dadhabaa hin taane jechuudha hojiif sanaaf kajalan sana kan nama akkasii hin taane jennee kiraayiteriyaa kanneen lafa kenneet ittiin deemne. Sababa kanaaf namichi tokko yaadadha gara Arsii Roobee kana harki isaa harkuun kiyya fakkaata ofii qotee bulaa. Kiraayiteriyaa kanaan onnoo godhanii gatan akka liqeeffanne godhan. Yeroo itti aanu dhadhee yoo jennu warwaatee kadhateet uummanni sun bu'aa jarri kun waan argateet liqeeffate. Yoo gaafadhumaan naan jedhee luqan akkana ture naan jedhe. Harki kiyya akkuma kun harka kan keetiitii naan jedhe. Hin hojjedhu ture. Oduu odeessa ture. Mandararra deema akkanarra deema. Mana kiyyaafis maatii kiyyaafis hin ta'u ture. Amma sababa kiraayiteriyaa kanaan qofa waawwannoo jedhaniif dhiibbaa narra uume akka hojjedhu na godhee jedha. Akka hojjetu. Aannan dhugeen beekuu irra jedhantu jira. Sababa dhaabbanni kun tajaajila liqii nu kenneef sanaaf re'ee bitadhee yookiin sa'a bitadhee yookiin maal bitadhee aannan afaan hin qabdu ijoolleen kiyya. Qotee bulaan liqii sodaate. Soo Gammachuun gattaa'ee yaade maal haa goonu?
qotee bulaan kun liqeeffatee yoo du'e inshuraansii galchine. Biyya kana keessa inshuraansiin akkasii hin jiru. So booda namni birrii 1000 fudhatee birrii 10 bichaa kaffala. Birrii 10 kun qotee bulaan liqeeffatu kun akka Oromiyaatitti iddirii qubee waan walitti galchineef birriin 10 nama 1000 meeqa irraa gaafa walitti qabdu guddaa miti ree. So birrii 10 yoo birrii 10 fudhatee du'a rabbi du'e dhibamee du'e hin kaffalu. Birrii meeqa argata? Birrii 990 argata. Nuti ammoo nama baay'ee irraa waan walitti qabnuuf biizinasii biraa ta'e. Amma akkuma Afrikaatittu akka biyyaatittis qotee bulaan martiniyyuu liqiin sodaatu. Birrii 10 kaffalee liqeeffata. Yoo osoo liqii kana hin deebisne amrii ta'e inshuraansiitu irraa kaffale. Birrii 10tu irraa kaffale jechuudha. So piroodaaktii kana gammachuutu fidee amma akka biyyaatitti akka addunyaatittis hojiirra oolee jira. Qusannaa funaanuu qofa odoo hin ta'in gorsi walitti dhufeensa hawaasummaa sunis nuuf isaan jidduu jiru sunis akka abbaaf ilma akka maatii tokkotti wallaaluun sun hojiin keenya akka fiixaan bahu gumaacha guddaa godhe jedhee ani kana caalaa maaltu na gammachiisa. Namni jijjiiramee yoo arge caalaa wanti na gammachiisu homtuu hin jiru. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Namoonni beekumsa akkasii qabaatanii disipiliinii hojii hin qabne baay'ee jira. Namoonni beekumsa akkasii qabaatanii asifachuu taalan asitti mindaa meeqa dabalame asitti maaltu argame jedhanii tan olii gaddeemanis jiru. Namoonni beekumsa akkasii qabaatanii amananii ta'anii hojiif fitness baay'ee jiru. Gammachuun amala akkasii hin qabu. Bitaaf mirgas baay'een deemu asitti kun argame asitti kun hin argamne dheetis fagoo deemu san beeku. Kanaaf cimeet hojii isaa hojjeta. Kanaaf yoo san gara federaalaa haa deemuu jedhamu eduu deemuu baate eduu gargaare eduu asumatti cimsee tan jedhamaatiitu. Garuu waa lamatu achi keessatti mul'achaatii ture. Karaa tokkoon gara federaalaa hoo deemu naannoo tokkoof duwwaa heduu hin ta'in biyya guutuudhaaf fayyada. Beekumsaa fi amantaan isaa sun isa hundaaf hin gargaara. Tan lammataa innis bakka barate duwwaatti yeroo dheeraa turuuf guddina san argachuun moraal isaatiifis beekamtii isaatiifis barbaachisaa waan tureef fedhiin achitti hambisuu haa jiraatu malee dhumarratti akka deemu godhamee jira jechuudha. Erga deemee booda immoo wal agarre. Anis safayyaa ta'e innis oodiitara olaanaa ta'e achitti wal agarre. Amma namni baay'een ka beeku ooditarri hojii maallaqni kun maallaqni dhaabbata tokko fakkeenyaaf bajan akka biyyaatitti bajanni yoo hayyamamee bajadaan kanaaf oola jedhee erga mirkanaa'een booda akkasitti itti fayyadamamuu hin fayyadamne seera eeganii itti fayyadamamuu hin fayyadamne ka jedhu san qoratee gabaasa qaama dhimmi ilaaluuf dhiyeessu jechuudha. Muummicha oodiiteeraa konfiidensii qabu biyyattiin kan argatte gammachuu. This is not for pretending. Sobaan jiru. Kun sobaa miti. Just go ask around Ethiopia. Kun biyyaattuu gaafachuu dandeessa. Gammeen for the first time qabsoo jijjiiramaa kan jalqabe eenyu akka biyya keenyaatti gammachuu. For the first time. Osoo qeeroon hin ka'in. Osoo qeeroon ka'ee karaa hin cufin. Mootummaan kun mootummaa nama miidhu jedhee haa jijjiiramu osoo hin jedhin gammeen riippoortii godhe paarlaamaatti. Maal jedhe? Mootummaan tokko cimina isaa ka beekamu dhaabbileedha. Dhaabbileen keessan korraapti ta'ee jira jedheet ኮንፊደንሻል ሪፖርት ነው ሞቱን ማሳደር ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በየአመቱ ከፍተኛ ኦዲት ግኝት የሚታይባቸው ናቸው ዳብሌን በርኖት ኦላኖ ወጋ ወጋዳን አርገኖን ኦዲቲ ሃራን ከን ኢታርገሙዳ ማንን ሆጂ ከነን ኢላልቺሱዳኒስ ኦቦ ገመቹን ያደ ፉርማታኒ ዴሱ ማንን ሆጂ ከነን ኬሰት አንጎኒ ፊ ኦጌይን ፋይናንሲ ቀጨረማን ቶኮፋ ከራ ኢፍቶሚነ ቀቡን ኢንቀጨረማን ሆጂ ስርናን ወሊን ቆዱን እንጅሩ ኦጌይን በከሳኒፍ መሉፊ ጎምሳፍ ኦጉማ ቀበኒን ሚት ከንሳን ቀጨረማን ከናፍ መነውጂ ረኮን ኦዲተራ ጅሩት ኦጌይን ጎምሰ ቀበን አከ ቀጨረማን ደርቤስ ሌንጂወን ገገባቦ ጊተሳኒ አከፍረተን ታይሰኒሩ አከው ሊገላቲ
hubannoon dhimma ኦዲተር irratti jiru akka fooyya'u taasisuurra darbanii namoonni beekaa balleessan badii isaan irraa akka baratanis taasisanii ማድረግ ስራዋል። በአጠቃላይ ግን ሲደመር አንዱ ስለ ኦዲት ያለው ግንዛቤ በጣም እንዲዳብር አድርጓል። በሌላ በኩል ደግሞ በዚህ አማካይነት አውቀው የሚሰሩ ሰዎች ከስታቸው እንዲታረሙ የሚያስችል ሐሳብ ፈጥሯል። ሚኒስቴር ኢttisa biyyaatii fi ሚኒስቴር አባ ታይታ warra eegumsa biyyaa jechuun national security audit gooneet issue wayitu ture waan sana isinitti mul'ifnu jedhan isinitti mul'ifnu noo sababni ittiin nutti mul'isuu isin dhoogu hin jiru nutti mul'isaa jenneen because seerri dhoogu hin jiru biyya ormaatitti wanta akkasii yoo jiraate yeroo hagaatiif baasiin akkasii dhuunfamee ta'a akkana ta'ee ta'a akka seeratu jira keenya sun hin jiru nutti mul'isa laaluu mirga qabnaa jedhu nus seerri keenyas nu hayyama seera isaanis sana akka dhooggan hin godhu so sani gabaasa paarlaamaa irratti yoo dhiyaatu isinitti mul'ifnu jedhanii jennee barreessine waan akkanaatu ta'e kana garuu isinitti mul'isnu ragaas isiniin kenninu jedhanii jedhan balaa guddaa ta'e jechuudha. Taasa riipoortii kana dhiyeessee biyya hojiif deeme yoo an deebi'u everything wanna wal godhee jira wal marqee jira jechuudha. So still sababa sanaaf nama sodaachisuun kun nama akkasiiti jechuun ture homaa fiduu hin dandeenye birma dabrine seerri haa ba'u jenne. Ibin seerri sun haa ba'u jenne inni ufuma onnoo fudhannee dursa fudhadhee aanu jara lamaan dubbise hooggantoota ministeera ittisa biyyaatii fi warra national security dubbisee koree dhaabne odoo itti deemnu keenya gatanii seera biraa baasanii okay. Seerri eegaba an seeraan wantuma seerri jedhu san duukaa deema malee waan biraa gochuu hin danda'u fakkeenyaaf akkanatti bira dabrine jirra jechuudha. Ooditara ta'anii biyya kana keessatti hojjechuun baay'ee hamaadha. Hamaadha jechuun maalinni nama
dhugaa bichaa sodaata. Haqa nama eegu. Amma anis afyaa'ii ta'ee innis oditara ta'ee oditara olaanaa ta'ee achitti hojjetetti tanuman duraan maayikiroofaayinaansii irratti argaa ture sanan beekumsaa fi ga'umsa olaanaadhaan immoo asittis argaa ture jechuudha. Kanaaf gammachuun nama guddaadha. An dursa kennaa akka ture maatii fi miti hojiif. Akka hiree ta'eet zamanuma dargii san jala qabee bakki itti ramadame sana hojii baay'eetu ture jechuudha. Gana expert ta'ee dakarraa kaasee jechuudha. San booda waggaa afuriin alatti yeroo jiru hunda hooggansa ta'e hoogganaa sadarkaan isaa ol caalu malee hoogganaa ta'ee hojjetaan ture. So hojii isa mo'achuuf jedhee maatii kiyyaaf yeroo kenna jedheen hin yaadu akka nootitti jechuudha. Jaartiin tiyya Gannat kun achi jirti. Waa'ee maatii wal qabatu fe'aan guddaan ba'aan guddaan kan isii ture jechuudha. Yaa hojiin isaallee akkuma jedhe sanii dadhabsiisaas ture. Nus ammoo hin beeknaa fi dadhabees dhufe ammoo akka mana keessattis waan adda addaatiin sammuun isaas hin miidhamne anis hamma danda'u maraan hin gargaaraa. Uma tokko kanamaaf ta'uu dide kanamaaf hin goone hin jedhuun ammas hin jedhuun. ምክንያቱም ኦሌ ዱፋ namni kun waan ኦሌ ዱፉ waan adda addaa keessa ture dhufa. Wanti adda addaa sun marti nama gammachiisa jechuu miti. Kana maarsus jira, kana gammachiisus jira asota akka maroonu baay'ee isaa fi uummata akkasii hamma ta'een jechuudha. Akka naarres akka aliyaa yoo galu man isaa isan jibbisiifnes ምክንያቱም namni alatti dadhabee man ofiitti dhummoo boqonnaa fudhatu qaba gammadus qaba hamma danda'ame hamma waan godhuu danda'u maraan natti fakkaata waan gargaaru. Jaartiin tiyya Gannat odoo jiraachuu baatte rakkoo jabatu uumama ture jechuudha. Yeroo liqiif qusannaa jiru san ta'ee haga waajjira oditara muummee deeme sanbanni hin jiru ayyaan hin jiru. Okay? Halkan gala. So yeroon isaaniif gahaa kenna jedhee yaadu hin jiru jechuudha. Akkasis ta'e jabaatan yeroo wal arginu jabaadhaa jennee hin haasofna. So sanaaf ijoolleen jajjabaataniituma waan isaan gargaaree karaa qabatanii jiranii jechuudha. ትምህርት ላይ ክላስ ላይ ፎከስ እንድናደርግ ብቻ ለትምህርት ያለው ዋን ሁንዱመራ በርኖተ ረት ኢጀኑ አዳቀባ የሮመረ በርኖተ ረት አከ ጥየፈኑኑ ታስሳ በከ ኤገሬ ገሁ በርባደን ገሁዳፍ አመጀባቹ ቀብዱ ጀቴ አኩመ ንጎርሳኑ ጉዲስቴ አመስ ሆጂዱ መስቦንሱን ሆጀዳ ቀብጢያት በርባዱን በከን ቀቀበ ጀዴ ዋዳ ሲፍ ገሌ ነንቀቀባ ነገር ስራህን ውጤቱን ማየት የምትችልበትን ልጅ ሆኜ ለማሳየት ሞክራለሁ ላለ አኑን ሰርሙ ነክንቶሉ ዲንጅረቲ አሲፋቸቸቹና ቶሎ ቶሬ ያዳ ኪያፍ ኮጆሌ ኮሌ ቶኮ ቶሬ ጀቹዳ ማሪያኔ ሶዶንታኔ ኢሳኒስ ትንቶሉ ዲንጅረቲ ባኒ ዲቡንስ ግን ፍዳ ኪየስ አከስዋን ጠይፊ ፊ ወሊ ገለ ቶሬ አከስት ኢንጋላፍ ቶሬ ሳኒ ፊስ ኦብሳ ቀባስ jarjarees guddaa waan qaaqeellee nama simmiidhullee yoo ta'e sufiisa uf miidha malee obsa guddatuun illee waan tokko jedhee yaada. Sansanii obsa qabaatu cimee hidujaa waan hojjusan waan asiifachi ilaalu waan namannaan jedhu karaa itti modhatee itti fakkaate saniin hinuja cimee tan hojjaa. Kunis yaa beekumsa tokko jedhee. Dhimma biyyaatiifis dhimma maatiidhaatiifis dhimma hundaafuu nama baay'ee cimina guddaa qaban jechuudha. Dandeettiin barnoota isaanii hin dubbisu. Halkan asii galanii hanga sa'a 6-7 ni dubbisu. Uf ga'umsu irratti barnoota isaaniitiin dandeettii
nama cima hariiroo hawaasummaa eenyullee ol qabu nama hojii itti baay'atu fakkaata yoo waa'een hawaasummaa dhufu jaarsa biyyaa ta'e abbaa gadaa ta'e nama argamu an akka tasaalee naannoo tokkos wal beennasi qe'ee keessatti dhaqee rakkoo hawaasummaas nama hiiku asii Finfinnee irraa ka'e yoo rakkoon uumamu. Akka biyyillee ittiin boon nama dandeettii guddaa qaban nama tasgabbaa'aa nama biyya jaalatan nama biyyis jaalatu nama du'aaf cidha namaa irraas hin hafne nama guddaa nama nuuf fakkii ta'anii biyya keessatti even yoo bu'aa namnis du'e yoo nutti himan abbaa arsiititti himtanii jedhanii hanga nu gaafachootitti nama gas biyya keessa jaalatamaa ta'e nama biyyis nutis gostis oromoonis ittiin boon ta'uu isaati. Amma isaan soorama baadiyyaa nuti gara dargaggummaa keessa jirra hojii ganaa hojjanna inni akkaataa isaaniitiin wal bira yoo ilaallamu jechuudha. Dhimma hojii ho'iitiif deemne iddoo gara shaallaadhaa kana deemne yoo jennu bakki iddoon deemne sun tabbi isaa akka maleedha gaaraa beektu. Nuti dadhabneeti wannoodhaan deemne konkolaataadhaan baajaajii akka kireenii dhaawutu jira. Nu dadhabne isa bira deemne kophaa ofii makiinaa yaabbadhu gaara san kophaa ofii miilaan bayeeti achitti nutti dhufe. Riilee ani baay'ee isaan dinqisiifadhe dhimma kanarratti. Maaliif ani inni silaa odoo fiigees odoo deemellee ana silaa garuu inni nama bakka chaalenjii isa duubatti hin deebifne nama akka ta'e stiil soorama bayillee nama akkasii ta'uu isaa baay'isee dinqisiifadha. Sanbata maal akka waan hin jenneef agarraatti sa'a laalee hin ba'u sa'aatii koo laalladhee hin ba'u. Saami ani mataan kun beekamu natti bare wanta ta'eef sa'aatii laaqana namni hin ba'a nyaatee ba'ee dhaqee buna dhugee maal jedhee deebi'aa achumatti na agarta nan bare wanta ta'eef. Isaanii hojjetee nama hojjechiisu wanta ta'eef hojii beekuu hojii kan kooti jedhanii hojjechuu faayidaaf jedhanii hojjechuu dhiisuu gammachuu irraa bareera. Ani gaafa
irratti xiyyeeffadhu hojii hawaasummaati jedhee yaada ammas sadarkaa adda addaatitti hojii tajaajila hawaasummaa irratti xiyyeeffadhee haga lubbuu kiyyaan jiru jechuudha. Biyya kiyya gargaaruuf, hawaasa kiyya gargaaruuf, lammii biyya kanaa gargaaruuf beekumsa qabuun, dandeettii qabuun, muuxannoo qabuun